obboleessa keetiititti. Bakka akkuma obboleessa keetiititti na laali. Bakka anis akka obboleettii tokkootti achi gargaaraa jira jedhamu. Ani waan barbaade sirraa jechuun tarii har'a si bira dhaabbadhee si cinaa dhaabbadhee boru waan an fidi siin jedhu hin qabu jechuudha. Jechuun yoo barbaadde waan ta'uudha yoo barbaadde waan hafuudha jechuudha inni. لا بس قلت انت خسنا ربنا جالس نتاتا وسنين جاتما ايوه قد خيسان جريت لكم اسم بيتنا خرا خرا دبنا جامتي ولان كركرا نشوف انت خرا خمين باهم بينه خرا خانيني جرينا لقالا روزان اني برانكي سيدا برانكي رد لنا نجيت مالي وان يعني مصطفى تديبو دا سمي كيسين برانك سندليت ونجن نجورا مالف نمني رودان namumaa tokko namni jaalatu nama godha. Namumaa tokko namni jibbu nama godha beekte. Sanumarraan hin deebi'ee biraankii san dalagameeyyuu gadhiifameeyyuu. Almuhim sanilleen dalagatamee gadhiifameenis Roozaa fi Mustafa illeen dhugaa. Mustafaan silaa amantii irraa qabaate Roozaa akkasitti kadhattee nanilleen deeqaa dhiifama gaafadhee fi Mustafa waan kun biraankiidha hojjeme malee waan dhugaatii miti dubbiin kaanni biraankiidha kan ijjeen illee kadhadhee didee fi anaa ugaa akkuma isin gartan mana illee hojii dhaqeen illee tumeen aaree jechuudha. Immoo sanirraani kalee dhiyootna hain akkamillee gaddamaa jiru namni nakinaa dhaabbatee na hiiqebeessee dubbii kiyanaaf hubatee na dhageeffatee margaadha. Margaan garuu waan inni irraa barbaade hin beekne yeroo hunda gizee rakkadhatti namni nakinaa dhaabbachaa jiru isuma. Namni kun lafaa ka'ee beektee dhimma takka lafaa ka'ee nama gargaaru lafaa ka'ee nama biraan dhaabbatu jechuudha. Amma immoo karaa akkamitti ala gabbeetumaan isa yaamee maali yookiin Mustafaa faan natti erguu ni danda'ama takka Roozaan natti erguu ni danda'ama namni gala godhuu ni danda'a lafaa ka'ee namni tokko bakka nan deemu bakka ilmi namaa hin beekne bakka namni nam tokko kun amma baatii meeqa bakka san dhaqee yeroo hunda taa'uun kiyya beekuu isaa ajaa'iba natti amma immoo isaan gaafadha maaliif na gala deddeemtaa maaliif na qinaa dhaabbattaa hin jaani almuhim daawwatataa fardatoota nyaan gadhumatti hin faana turaan isin hin jaa afeerraa hootiin illee ijjabeestanis galatamaa dha waliin adda waliin ijjabeessallee galatamaan isin hin jaa. Hala jirta. Jirta. Gami. Fayyuma. Ya hamdi. Maa kanarra bu'u? Arra takharra na feesiste. Ay iddoo sana dhiistee as dhufuun kee yaa namatti iyyuu makamuun kee gaariidha. Kunuu anaaf gammachuu guddaadha. Ay. Dilanuma naa gammaddee manumaayyuu. Ay jechuun iddoo sun baay'ee jibbisiisa. La bakka achiin bar bakka dazzattu bakka nan irraanfanneera. Ay jechuun baay'ee kophaa kee amma silaa gaarii dhalleedha. Kophaa kee immoo ulfaata iddoo sun baay'ee. Waan ilma namaa jibbeef. Ilma namaatitu nama jaalachiisa namummaatitu jibbisiisaa miti namummaan jibbe bakka. Lakkee waan akkanaa dhiisamu. Ammas siitu hafe. Yani nama hunda dheessee namni bakka namatti dheesse hunda na gala deemsi bichaadha beekte. Waan takka namni kanuma lafaa ka'e qabri hunda namni galan seenu beekte. Sanumarraanuu wanti si gaafachuu barbaade dhiifamaa hojjetamaan. Akkamitti bakka kiyya argitee asii durallee si gaafannaan naan deebisne. Ani koo daartuu har'a miti koon. Jechuun anan si hordofaa tures kanan si beekus har'a miti. Yookaan immoo kaleessa yeroon itti viidiyoo irratti si bira dhufu sanaa mitan. Ati duruma mana gala jirta jechuudha akkanumatti dhugaamsite. Turiira dhugaa. Akka namni danda'amure. Jechuun anamma kanaaf na yaamtan seen. Dhugaa gaafa ati naa bilbiltee bakka akkasitti sin barbaadaa gaafa naan jettu. Yeroo hunda sumaatu na barbaadaa jeetiin irra si barbaade waraan. Ay natti tola na gammachiisa jechuun hammaan gammade anatu beeka. Hammaan gammade. Dawwaluma kiyyaaf moo akka sanaan guyyaan si dawwalare. Akkas taanaan imma naa ta'a ture naa baay'ee naa ta'a baay'ee nutti gammada jechuudha. Ay. Dhugaa. Ay amma dalaal ani nama si argas akkanumatti ulaaleen hin argaa beekte takka Mustafa moo takka Roozaa takka Sayidaa Mindiri. Mbene garuu kana keessaa kami. Akkas naan jechuuf na yaamte. Hai maali waan takka na dhibee naaf ibsire. Jechuun akka ati hin hubanne jechuun bakka akka wanni kun akka gaafisitti ta'u tokko nan beeka garuu karaa kanaan jechuun kana immoo haasofni ture kanaan duras immoo sitti meera. Namni na ergeetii miti sin jechaan ture ani immoo kana maaliif ni beektaan ilma namaa namanu.
asii dura yaani akkuma beektutti amanee waan narra mudate naaf beeka. Akkaan itti dhukkubsaddaa naaf beeka. Waan keessi jiru naaf beeka jechuudha. Saniifuu yaani dirqama na amansiisuu qabdi. Kanaan duras akkasitti na amansiisii jettee na bira kaatee deemte ilaale daraartu. Ani jechuun anamma Maaliif dhugaadhaan? jalqabattanis amma si miidhee maalan argadhaan? Amma ani dubara miidhee maalan irraa argadha? Maal argachuufan gara kee dhufaan? Laasoo saniif hin ta'in yaani lafaa kaanii namni tokko ni giraan firee akkanuma nama gargaaruun takka zabana ammaa keessa hin jiru bara. Laal atamma Hundinuu oomisha irra barbaadu malee. bakka waan nan si gargaaruu barbaadeef nan qaba. Garuu waan san immoo har'atti haasa'uu hin barbaadu. Amma yeroo kanatti haasa'uu hin barbaadu. Bakka kanaan dura hin jira kaleessa amma akkanatti dhimma namaa keessan galinii maal jedhanii kan natuman jiru. Ijoolleen bakka viidiyoo waraabutti dhufanii natumanii bakka kanan akka addaatti jalaa bahe jechuudha. Ambas dhimma amma wanni san akkasirra gahuun barbaadu dha. Amma isaa miti ilaali jechuun anamma wannan si barbaadeef wannan sitti dhiyaachuu barbaadeef qaba. Garuu amma waan faayidaa sanaaf utuu hin taane amma dursatti kan dursuu qabu waan hunduma dursuu kan qabu tasgabbaa'uu keetii nagaa ta'uu keeti. Tasgabbaa barammaa alhamdulillah galatoome. Ayyaamni waan naqinaa dhaabbatteef maaliif ammallee bakka kanatti san eegaltee naan jaa'e namaa wallolee beekte. San biratti sababa kiyyaanis akka namaa walloltu hin barbaadu. Anillee akkaan sababa keetiif waan hin jirre takka jee namaa walloluuf hin barbaadu. Laannuma osoo jibbasa kan keen ta'in osoo yaani waa sirrii yaaduu hin ta'in akka naqinaa dhaabbattu galata namaa wallaaluuf miti kan hundaa ol muhimu. Jechuun ulfaata dhabe haalli ati keessa jirtu ulfaata dhabe kan nama shakkisiisa garuu an amma karaa kamiin akkan si gochisuun wallaale bakka wannan sitti dhiyaadheef wantan si duukaa deemuuf wantan bakka si barbaaduuf har'atti bakka dhimma san haasa'uun barbaadu dursatti kan naa dursuu qabu bakka waan hundumaa keessaa baatee nagaa ta'uu keeti. Ani bakka maal jedhee akkan si amansiisuu wallaale dhugaa ani si miidhee waan tokko inni argadhu tokkos hin qabu. Si miidhuus hin barbaadu. Kanaan duras immoo nama akkatti miidhee hin beeku. Bakka nama fayyaduudhaaf yoo na yaalee tarii namni na haalaa wanni jedhe malee ani ofii kiyyaa ka'ee yookaan immoo namni na ergee nama bira dhaqee nama miidhee hin qabu nama miidhees hin beeku jechuudha. Miidhuus hin barbaadu. Bas si duras bara kana magaalin namni isaan amma roosaa sana galetee jeet maanitti maxxanee Mustafallee gaa Mustafaan dhiisu jaarsaa wal taanee wal fuunee hojii jiran jechuudha. Kabajaan isa kabajee fi jaalalaan isa jaaladhee fi amantiin isa amanee hojiin asitti akka malee na godhaa jira jechuudha. Ammas sammalattis osoo qaamaan hedduu naaf itti waliin argini fajaa akkanumatti naa rakkoo keessa jiru dhuftee dhaqina dhaabbachuu keetiif yaani xiqqoo natti ulfaateetuma maaliif maal barbaadaa dhiiroo maaliif waa meeqaan na keessa dhufe jechuudha. Sanumaaf malee galata namaa wallaalisaaf miti ammaani nama hundarraa namni hedduu takka galootuun fadhusii galata guddaa na biraa qabda jechuudha. Bas baruu barbaadeeti malee waan biratti fudhattee akka osoo gammachuun na dhuftee aaraan akka na biraa deemtu barbaadeeti jechuudha. Bakka ati kan na hayyamuu qabdu amma ani jecha akkasiitii waan akkasiitiif jedhee har'aatti tarii waan sitti himuu danda'a. Garuu waan san amma yeroo kanatti haasa'uu hin barbaanne jechuun miidhama keessa jirtaa dhimma karasiitiin bakka jechuun waan baay'eedhaan miidhamteerta. Har'aaf akkuma obboleessa keetiitti bakka akkuma obboleessa keetiitti na laali. Bakka anis akka obboleettii tokkootti achi gargaaraa jiraa jedhamu. Ani waan barbaade sirraa jechuun tarii har'a si bira dhaabbadhee si cinaa dhaabbadhee boru waanan fidi siin jedhu hin qabu jechuudha. Jechuun yoo barbaadde waan ta'uudha yoo barbaadde waan hafuudha jechuudha inni. Laa bas nama waswaasaa haalli nama namoo haalli ni amanamoo jechumaa irraanii. Amma tu bas sodaachaa jirta lubbuun asii si galaa jira. Ayi sodaachuudhaaf otoo hin taane bakka wanni hundi naasa'amu miti hin jira. Wanni hundi gadi ba'ee yeroo qabas wanti hunduu. Anamma akkanumatti dhugaa rabbii jechuudha. Kanaan dura dhimma nama baay'ee keessa bu'eera. Viidiyoo irratti illee deebi'ee haasa'eera. Ani dhimma nama tokkoo keessa hin galu. Kanaan booda dhimma nama tokkoo keessa hin galu. Na barbaadanii hoonatti dhufan ala dhimma nama tokkoo Mustafaas haa ta'u Roozaa eenyu Muktaaris haa ta'u kan biraa dhimma nama tokkoo keessa hin galu isa jedhee murteeffadha jechuudha. Garuu dhimma intala kanaa oduun hin sirreessin duubatti hin deebi'u. Namni fe'e ani dhiifama naa godhi bakka.
لا bakka ديفهم sibira مرفوض أنا ديفهم سنو سقاف تشوكا بابر خاتي نجنا لا برتقافي كنا سقاف دل بوسي دي بتشوك ياب ديفهم موجود أنا بس يعني مالف نبيتا أكنا من الديات ونسو دادا بوداني سبب خيتي مو ويسرق فيه ولا أنا ما وللتي ولا يعني وان سرقا من بينه أكم بتاخيات منين أنت دادا هندنا بودانو مدي بنيهم توراني أنا ما ركنا وي إف ما فرق في دني درار تورجان laal wanni fe'e narraa gahu wanni fe'e ani kana murteeffadheeras kinuu kanaan dura tumame ammas natti dhaadachaa jiru garuu wanni fe'e narraa haa gahu wanni fe'e bakka kana waan murteeffadhee ka'edha waan tokko waan murteeffadhee ka'e immoo duubatti deebi'uun jaaladhu hin barbaadus nama tokko nan gargaara yoon jedhe nama tokko cinaan dhaabbadha yoon jedhe ani nama caalatti rabbiin amaneen deema rabbitti amanee jechuudha waanan hojjedhu sana waanan karoorfadhe tokko jechuudha rabbitti amanee ture atis bakka rabbumaaf jedhiin amani ani si miidhuudhaaf waan tokko jechuun amma akkas naan jetta jechaan jiru garuu si miidhuus hin barbaadu wanta karaa keetiin natti dhufu ani fudhachuudhaaf qophiidha bakka du'a maan ta'in karaa keetiin waan natti dhufu fudhachuudhaaf qophiidha ani immoo si miidhee sittis ergamee waanan sirraa fudhadhu waanan sirraa argadhu hin qabu wanta kana ulataadhaanis naan lakkaa'in jechuudhaati yoo barbaadde galatoomiyyuu naan hin jedhin wanni biraa yaafuu galatoomiyyuu naan hin jedhin لا قالت ani sirraa waa barbaadee قالت hin taane كم akkasuma أساسا براني قالتهم سنجي سيفو ديبسون دندو bakka jechuun bakka yoo barbaachisaa yoo ta'e jedhame yoo barbaachisaa yoo ta'e galatoomiyyuu naan hin jedhin bakka sa'aatii wanni kun sirratetti sa'aatii bakka qalbii keetti deebitee murtee barbaachisaa ta'e murteeffattutti bakka erga waan san gootee deemas iyyuu naan jedhu yoo barbaadde jechuudha deemas bakka lafa kana narraa fagaadhu kanaan booda sin barbaadu gaafa naan jette si biraa hin deemu waanan si jala deemee si rakkisu hin qabu. wanti kasiisan hin qabani maalifi ifumaa xiyyaafuu roozaa fi mustafarraa halaas isaan birarraa isaanittu dhiyaachuun barbaadu isaanirraa fagaachuun barbaadu fagaachuu kanaaf dirqama namaan baruu qabaa namaan walis nama tokko hin beekoon as keessaa kunooni mustafaa roozaa muktaar kanuma kanneen malee namni biraa kan hin beeku tokko hin jiru isaan numa saayibba mustafaatu itti hirkachuu hin danda'u yoon isaan biratti hin dhokodhe jeenuu نعمني نانجاني كزي مرة سعيدة كم مصطفى فنفذني مصطفى نجرامي ركنا لرتو من جوجو سن ما في أنا ما سن ما اتلي هادو نين بربادة مالي مش نراهيك يجو هي فهمتنا ما ناف قاري دانو سي والبروخ يعني في سي ولد يجو هي مالي في حواساني ونا والبروخ يرسيسو دندسانا ما جين نقباس وقرتين ركسنا نجرام أبدا مني وان براتي فهمتي بدو من كان الرياد ده أنا فهمتي bakka rabbii fi inaman waan biraa waan jedhee si amansiisu hin beeku bakka jechuun Yan si amanee natti garangaltu. tasuma dhugaa bakka waan biraa nama dhiisitu rabbumaaf jedhi natti aman bakka ani sirraa duubatti deemuu hin barbaadu kana waanan karoorfadhee ka'edhas bakka jechuun har'arratti wanni akkanaa akkan dubbatamne beeka wanta akkasii akka naasa'amne beeka garuu bakka muddamte illee naan jedhini ta'u waan tokko sun jechuun barbaada. Laana sawaan biraatiif hin ta'in bare fi booni yaannee kaniin waaniin ayyaadu waan biraatu hedduudha beekte ani osoo sirraa fagaachuu hin ta'in ani sittiin dhiyaadhee gammachuudhaan akkasittiin akka obboleeyyanitti hojii jiraachuudha malee si shakkee hayi maal narraa barbaada dhiiroo maal jeen sodaa sanii sodaachaatuma hojii jiraachuu sanii hin barbaadu maaliif as keessa adaama kana keessa nama tokko hin beekun bakkaan deemu hin beeku jechuudha ammas. Minno maaliif warri wajji jiru hundinuu gammachuuti hin barbaadan gadda hiyyaa fedhan malee gammachuu hin barbaadan. Daraartu waan tokko siin jechuun barbaada. Dhugaa bakka waan kana muddamte illee akkanaan hin jennu jechuun bakka karaa sanitti baay'ee miidhamaa jirta beeka. Karaa isaanii sanitti baay'ee miidhamaa jirta. Jechuun Mustafaa birattis Roozaa birattis waan kana odumaa wanni addaa kun sirra ga'aa jiru achi taa'aa akka jirtu beeka. Achi ga'aa akka jirtu beeka. Isaan gidduu akka jirtu beeka. Har'aan tana yookaan isaan biraa bahi Roozaa bira jirtan natti fakkaate. Egaan isaan biraas jaaladdeeti miti bakka yoon hin deeme isaan deema. Ijoolleen teenyataa jirtu irra hin deemtee jirtee eessaa deeman intala dubarteeti moo baakayyaa eessaa dhaqa. Akkanaa goon jechuun koottu akkas ta'ii yookaan na bira taa'ii maalii isin hin jedhu. Ishii iddoo barbaaddetti mana laalladhu
mana siifan kireessan. Maal hin beeku barsilaa beeku yaa goon gabbee isaan beekam akka takka Jechuun kan hin anamma deemu. fedha keetan eegadheetani malee bakka jechuun mana dhabee yookaan immoo mana bakka itti manni kireeffamu waan akkasii dhabee magaalaa wallaalee osoo hin taane fedha keetan eegadheetan. Amma bootaa akkanaatti kootu lafa sii kireessaa mana sii kireessaa utuu hin jedhee waan biraa yaadee jechuu dandeessa. Kanaaf iddoo sitti tolu ani sin laalchisaa iddoo sitti tolu akka barbaadetti akka jiraattu wanni hundi sii guutee akka jiraatu mana siifan kireessa. Hayyee. Anna amanuuf osoo amanneefdhaaf hin ta'in nama biraa kan beeku dirqamaas godhaa miti. Waan hin beekne takka waan magaalaan hin beekne jiraadde. Jaaladhuu jaalachuu baadduu dirqama bakka san na teessisaa bara. Yoo halkanii guyyaa qabanii na tumaniyyuu dirqamaan na teessisa malee jaaladheeti miti. Hamma kana immoo akka jeeqamtu hin barbaadu. Eshi waan tokko waadaa siifan gala. Mana siifan kireessaa waan barbaachisaa ta'e hundumaa siifan guuta.